namni baay'een Yesuus du'aa ka'uusaa beeka. Namni baay'een Yesuus fannifamuusaa beeka. Amantaa garaa keessa jiraate iyyuu sooshaal miidiyaa irraa dubbisee karaa garaa dhaga'ee namni Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e beeka. Haaraadhaan hin dhageenye kan jedhu yoo jiraate namoota muraasa. Garuu dhoksaa du'aa ka'uu keessa maaltu jira? Du'aa ka'uun maalidha kan jedhu tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. Obboloota koo dhoksaan du'aa ka'uu jireenya haara. Nuus kiristaana jijjiirame ta'uu kan jedhu kan waliin barachaa jirru. Kiristaanni jijjiirame gooftaa Yesuusiin fakkaata. Kiristaanni jijjiirame qajeelummaa isa ganamaa sana qulqullummaa isa ganamaa sanatti jiraata. Nama Kiristoosii wajjin du'e, nama Kiristoosii wajjin du'aa ka'e jireenya jijjiirame jiraata. Namni jireenyi isaa hin duune, namni Kiristoosii wajjin hin duune jireenya kiristaanummaa jiraachuu hin danda'u. Kiristaana jijjiirame ta'uu hin danda'u. Kiristaana jijjiirame ta'uudhaaf duutu sirra jiraata. Maaliif Qolaasiyaas boqonnaa 3 irratti isin duutaniitti jedha. Hin duune taanaan jiraachaa hin jirtu. Kiristaanni jiraatee du'ame, kiristaanni du'ee jiraata. Dhaggeeffadhaa. Kiristaanni erga jiraatee du'ame, erga du'ee jiraatu, fi duunee jiraan. Jaallatamoo fi qulqulloota maatii Waaqayyoo, daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaalii fa biyya lafaa, nagaan Waaqayyoo, nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Baga yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017tiin isin ga'ee Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa nu gargaare, isa nu jiraachisetti baay'ee gammanna. Naraara isaa isa dhuma hin qabneen, gaarummaa isaa isa dhuma hin qabneen akka jiraannuuf ayyaana isaa nu baay'isee guyyaa har'aa kanas immoo dubbii isaa waliin akka barannuuf, sagalee isaa waliin akka dhageenyuu fi Waaqayyo guyyaa nuu kenneera. Ayyaanni du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo ayyaana ittiin jireenyi keenya isa wajjin du'aa ka'e, ayyaana ittiin Gooftaa keenya wajjin jireenya bara baraa, jireenya haaraa jalqabne, du'aa ka'uu booddee jireenya Kiristoos wajjin haaraa jalqabne sana kan nuuf ibsudha. Akkuma beekamu barnoota keenya kiristaana jijjiirame ta'uu kan jedhu mata duree bal'aa fudhannee waliin barachaa jirra. Kiristaana jijjiirame ta'uu kan jedhu, kiristaana jijjiirame jechuun maal jechuudha? Kiristaanni jijjiirame, mallattoon kiristaana jijjiirame maalidha kan jedhu waliin jalqabnee turre. Kutaa darbe keessatti immoo kiristaana jijjiirame maaliin beekna kan jedhu dhiisuudhaan beekama. Kiristaanni jijjiirame dhiisuudhaan beekama kan jedhu waliin ilaalaa turre. Kutaa macaafa qulqulluu Maatewos boqonnaa 18:23 kaasee amma 35tti ilaalaa turre. Egaa waa'ee du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin wal qabatee har'aa waan gabaabaa dubbadha. Dhoksaan du'aa ka'uu maalidha kan jedhuun kiristaana jijjiirame ta'uu wajjin wal qabsiisee isinitti dubbadha. Dhoksaa du'aa ka'uu keessa maaltu jira kan jedhu. Kanaaf Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee dubbifna maqaa Gooftaatiin akkasidha. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jiruttidha malee wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu, jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu, isinis immoo isa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtuedha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Qulqulluu Gooftaa keenya Waaqayyoo yaa isa bara baraan jiraattu, Alfaaf Omeegaan ni taate, Waaqa abboota keenya, Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, har'a immoo Waaqa koo, Waaqa dubbii kana dhaga'aa jiru, galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati bara baraan jiraatta, Ilma Waaqayyoo, dhuftee nuu du'uu keetiin, dhiiga kee nuu dhangalaasuu keetiin, fannoo irratti ol nuu ba'uu keetiin, mismaaraan cinqaarfamuu keetiin, araara argannee, fayyinee, hirmaattuu jireenya bara baraa, hirmaattuu dubbii kanaa taaneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si haa galatu. Fannoo irra si hoshee kan si bushee, mismaara sanatu hin taane jaalaladha Ilma Waaqayyoo. Nu jaallatta. Kanaaf araara nuu goote, kanaaf dhiifama nuu goote, kanaaf fannootti ol nuu baate, kanaaf Waaqarraa gadi buute. Dhimmi Waaqarraa gad si buuse waan tokko qofa, inni immoo jaalaladha. Dhimmi fannootti ol si baases waan tokko qofa, inni jaalaladha. Jaalala keessa guddaa sanaaf ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Du'aa ka'uu keetiin yaa Waaqayyoo jireenya arganneerra. Du'aa ka'uu keetiin si wajjin du'aa kaaneerra. Ammayyuu namoota naa wajjin dubbii kee kana dhaga'uuf jedhaniif waan tokkoon si kadhadhaan maqaa Yesuusiin du'aa ka'uu kee kanaan jireenyi isaanii du'e, hafuurri isaanii du'e, maqaa Gooftaa Yesuusiin ammaa kaasee du'aa ka'u. Wanti isaan jalaa du'e ammaa kaasee du'aa ka'u. Du'aa ka'uun hafuuraa, du'aa ka'uun jireenyaa, du'aa ka'uun mul'ata maqaa Yesuusiin isaaniif haa ta'u.
dubbii keessa qulqulluu isa qajeelaa sana nutti dubbadhu. Hafuura keetiin kan mormu ergamaan seexanaaf dukkana haadhaamu amanamaaf qulqulluu isa ta'e maqaa Kiristoosiin Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ergaa warra Qolaasiyaasiif barreeffame boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaaseet kanan dubbise. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaadaa. Kana jechuun Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii Kiristoos Yesuusii wajjin amma gaafa dubbannu gaafa lallabnu Yesuus Kiristoos du'aa ka'e duwwaa miti. Ayyaanni nuyi kabajaa jirru kun akkuma beekamu ayyaana du'aa ka'uuti. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaatu hin taane kan kabajnu garuu ayyaana nuyi Yesuusii wajjin duune. Haleluuyaa. Garbummaa cubbuu, garbummaa biyya lafaa, garbummaa seexanaa jalaa duune Yesuus Kiristoosii wajjin tokko jennee jireenya haaraatti jalqabne sana ayyaaneffanna. Kanaaf dhoksaa du'aa ka'uu kan jedhuun isinitti dubbachuu barbaade. Barnootatti dhufaa ta'e kiristaana jijjiirame ta'uu kan jedhu wajjinan wal qabsiisee dubbadha. Garuu ergaan kana wajjin wal qabsiisee gaafa isinitti taasa'u dhoksaa du'aa ka'u. Namni baay'een Yesuus du'aa ka'uu isaa beeka. Namni baay'een Yesuus fannifamuu isaa beeka. Amantaa garaagaraa keessa jiraate iyyuu sooshaal miidiyaa irraa dubbisee karaa garaagaraa dhaga'ee namni Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e beeka. Haaraadhaan hin dhageenye kan jedhu yoo jiraate namoota muraasa. Garuu dhoksaa du'aa ka'uu keessa maaltu jira? Du'aa ka'uun maalidha kan jedhu tokkoon isinitti dubbachuu barbaadu. Obboloota koo dhoksaan du'aa ka'uu jireenya haaraadha. Nuyis kiristaana jijjiirame ta'uu kan jedhu kan waliin barachaa jirru. Kiristaanni jijjiirame gooftaa Yesuusiin fakkaata. Kiristaanni jijjiirame qajeelummaa isa ganamaa sana qulqullummaa isa ganamaa sanatti jiraata. Egaa namni kiristaana jijjiirame ta'ee jiraachuu danda'u nama dhoksaa du'aa ka'uu kana keessatti jireenyi isaa boojamedha. Nama Kiristoosii wajjin du'eetu, nama Kiristoosii wajjin du'aa ka'eetu jireenya jijjiirame jiraata. Isa kanaan wal qabsiisee isinitti dubbachuu barbaade. Namni jireenya isaa hin duune, namni Kiristoosii wajjin hin duune jireenya kiristaanummaa jiraachuu hin danda'u. Kiristaana jijjiirame ta'uu hin danda'u. Kiristaana jijjiirame ta'uudhaaf duutu sirra jiraata. Maaliif Qolaasiyaas boqonnaa 3 irratti isin duutaniitti jedha. Hin duune taanaan jiraachaa hin jirtu. Kiristaanni jiraatee du'a miti. Kiristaanni du'ee jiraata. Dhaggeeffadhaa. Kiristaanni erga jiraatee du'a miti. Erga du'ee jiraata. Nuyi duunee jiraan Kiristoosii wajjin fannifamnee Kiristoosii wajjin duunee isa wajjin immoo du'aa kaane. Kanaaf kutaa darbe keessatti kiristaana jijjiirame ta'uu jechuun maal jechuudha? Kiristaanni jijjiirame maaliin beekama? Dhiisuu kan jedhu waliin jalqabne ture. Waa'ee namicha hojjettoota isaatti meetii baay'ee kennatee isaan keessaa immoo nama meetii miliyoonii baay'ee irraa qabu. Meetii miliyoonii tokko qofa iyyuu hin taane meetii miliyoona baay'ee irraa qabu san. Gara isaa fidaniinnaan waan an sii baasuun qabu garuu hojjedhee siifan deebisaa. Dhiifama naa godhi siifan kennaa yeroo naa kennu hojjedheen si deebisa jennaan mootichi garuu gooftaan isaa garuu dhiiseef dhiifama godheef. Akkasumatti hin dhiiseef hojjetaan meetii miliyoonii baay'een dhiifameef kun garuu hojjetaa akka isaati birii 100 irraa qabu mormattudhee gatii koo naa deebisiitti hin jedhe. Hojjetaa inni birii 100 irra jiru kun immoo adaraa gooftaa koo siifan kenna gatii kanaaf obsi jennaan dhaqee mana hidhaatti dabarsee isa kenne. Inni kam inni meetii miliyoonni dhiifameef. Waan guddaan dhiifameefi meetii miliyoonni baay'een dhiifameefi inni garuu waan xinnoo hojjetaa akka isaatiitti dhiisuu dadhabe. Kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maalitti fakkeessee dubbate? Mootummaa Waaqayyootti fakkeessee dubbate. Dhiisuu isa jedhuunani kanuma mata duree kanaaf dhiisuu isa jedhu irratti dubbachaa jira. Gooftaan keenya Yesuus cubbuunni nuu dhiise, yakkanni nuu dhiise, irra daddarbanni nuu dhiise. Haleluuyaa. Nuu dhiise bakka waan biraan hin jiru dhiifamuma nuu godhe. Aarsaatti kaffalli hin qabnu. Gatii baafni hin qabnu. Ilma nuu dhiise Yesuus. Egaa isa sii dhiifame beektaa kan jedhu irratti dubbachuu barbaade. Waan gooftaan sii dhiise beektaa. Waan inni sii dhiise araara sii godhe. Waan inni sii dhiise mucaasaa sii godhate. Waan inni sii dhiise jireenya bara baraa sii kenne. Ati har'a ollaa keef waan xinnoo dhiisuu dadhabde. Ati har'a abbaa manaa keef waan xinnoo dhiisuu dadhabde. Ati har'a haadha manaa keef waan xinnoo dhiisuu dadhabde. Gaa'elli meeqa dhiisuu dadhabuudhaan diigamaa kan jiru. Hiriyaan baay'ee wal jaallatan dhiisuu dadhabuudhaan. Kan har'a wal jibbaa jiran wal diigaa jiran manni meeqa baay'een isaa diigamaa kan jiru. Dhiigi meeqa baay'een isaa dhangala'aa kan jiru. Lubbuun namoota baay'ee dhumaa kan jiru. Dhiisuu dadhabuudhaan miti.
Kiristoos garuu nuuf dhiisuu isaan beektu. Sii galaa waan Kiristoos sii dhiise. Haleluuyaa! Waan guddaa sii dhiise Yesuus. Har'a dhiisuu dadhabuudhaan gaa'illi namoota baay'ee diigamaa jiru. Manni meeqa diigamaa jiru. Har'a dhiisuu dadhabuudhaan miti namni baay'een kan wal ajjeesaa jiru. Dhiigi baay'een kan dhangala'aa jiru. Kottaa obboloota koo waan gooftaan nuu dhiise yaadanna. Gooftaan waan xinnoo nuu dhiise miti. Waan xinnoo nuuf obse miti. Waan inni nuu dhiise yakkii keenya baay'ee ulfaataa isa ta'edha. Qolaasaayis 1:21 irratti isin dur hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessaniinis diina Waaqayyoo turtanidha. Inumaa hojjechuu duwwaa miti yaaduudhaan iyyuu diina Waaqayyoo turre nuti. Isarraa adda baanee turre. Cubbuun keenya baay'ee ture lakkoofsa kan hin qabne ture. Haleluuyaa! Cubbuu keenya isa baay'ee sana garuu nuu dhiisuu isaatiin nurraa miicee nu qulleesse. Nuu dhiisuu isaatiin araaroo nuu godhe. Nuu dhiisuu isaatiin irraa nu fayyise. Dhiisuu kan jedhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa baran. Dhiisuudhaaf fakkeenya jaalalaa kan ta'e, dhiisuudhaaf fakkeenya guddaa kan ta'e, dhiisuudhaaf fakkeenya dhugaa kan ta'e, gochaadhaan kan galmaan ga'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Maatewos 23 lakkoofsa 32 kaasnee dubbifna. Ilaa akkasidha. Namoota hamaa godhan lamas immoo ajjeesuudhaaf isa wajjin geessan. Iddoo lafee mataa jedhame waamamu yommuu ga'anii achitti Yesuusin fannisan. Warra hamaa godhanis isa tokko mirga isaatti, isa kaanis bita isaatti fannisan. Yesuus garuu yaa Abbaa waan godhan hin beekan yoo isaaniif dhiisi jedhe. Warri isa fannisan immoo uffata isaa buufata mukaatiin hirmatanidha. Haleluuyaa! Ilaa dubbii kana dhageessu. Akkuma ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya inni kabajaa jiru waggaa 2017 har'aa dura Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee waa'ee cubbuu keenyaatiif waa'ee yakka keenyaatiif dhufee fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee du'ee guyyaa sadaffaatti immoo du'aa ka'uusaa ayyaaneffachaa isa jirru kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabanii reebanii erga caccabsanii booddee erga hadheessanii booddee erga fuula mootiitti Philaaxoos faatti dhiyeessanii booddee utuu yakka hin qabaatin akka waa'ee yakka qabuutti waa'ee kootiif waa'ee keessaniif erga isa dhiphisanii booddee hattoota lama gidduutti rarraasan akka nama abaaramaatti rarraasan akkuma seera Musee keessatti caafamee jiru namni abaaramaan mukatti rarraafamu jedhu akka nama abaaramaatti akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fideettidha Isaayyaas ni akkasitti ilaalle akkasitti yaadneedha akka nama abaaramaatti la raasee kabraatiya akka nama abaaramaatti waa'ee cubbuu koof akka nama abaaramaatti waa'ee cubbuu keef akka nama abaaramaatti waa'ee keenyaaf yakkatu hin qabaatin hatee miti ajjeesee miti hidhee miti cubbuu hojjete miti waa'ee kootiif waa'ee keessaniif gaafa inni fannifame sana cinaacha isaa fannoo irratti uraa turan cinaacha isaa fannoo irratti tuttumatu turan isa achitti isa arrabsu turan yoo dhuguma mootii taate yoo dhuguma waaqa taate of oolchi fannoo irraa gadi bu'u jedhu turan itti ga'iisutti qoosu turan naladi kopraa hataa sheelaa raadiyaas itti ga'iisu turan maqaa barbaadan ittiin jedhu turan jecha barbaadan ittiin jedhu turan inuma ayyuu yeroo inni eelooyi lama sabaktanii jedhe abbaa isaa waammatu Eeliyaasii waammataa jedhanii itti ga'iisan mee Eeliyaasa waatu fiqaa jedhan arrabni ittiin ga'iifne hin jiru afaanni ittiin tufne hin jiru uleen inni ittiin hin reebamne hin jiru warra kaasheetaa riyaadiyaas du'aa ka'uun Yesuus qalbii seeteeti cubbuu keessii dhiisuufiif dhiifama sii gochuufiif akka inni itti sii dhiise waan qalbiidha seete utuu cinaacha isaa uranii dhoksaan cinaacha maayidha yoo jettanii cinaacha isaa keessaa waan lamatu ba'e inni tokko bishaantu dhangala'e inni tokko dhiigatu dhangala'e dhiigni dhangala'e sun waldaa kiristaana ijaare dhiigni warraa baasee kaapiraahatu dhiigni dhangala'e sun akkuma kakumoofaa keessatti cinaacha Addaam keessaa Waaqayyo eewwaaniin baase eewwaaniin cinaacha Addaam keessaa uume cinaacha Yesuus keessaa argamneni dhoksaan cinaacha kan dhiigi dhangala'e sun bishaan dhangala'e sun lammaffaa dhalachuu keenya waldaan kiristaanaa bu'uureffamuu si agarsiisa. Kanadha dhoksaan du'aa ka'u nuu dhiise Yesuus. Egaa gaafa fannifameeru san gaafa isaan mismaaraan waraanasan san gaafa isaan cinaacha isaa uran san gaafa isaan gonfoo qoraattii mataa isaarra kaa'an san yeenaa koo shilaatti ati assoorraa bahadha. Gaafa sana gooftaan Yesuus garuu
Abbaa koo ijaanaa baasin jennu. In argitaa waraana maan jiraan jennu. In argitaa na fannisanii hin jennu. Waan godhan hin beekanii dhiisii fedhe. Yeela rabaas. Waan godhan hin beekanii dhiisii. Akkamitti namni tu cinaachisaa uramu dhiisii fedha. Akkamitti namni tu reebamu dhiisii fedha. Akkamitti namni tu itti tufamu dhiisii fedha. Bitaan mirgaa utuu isa arrabsanii, utuu cinaacha isaa uranii, utuu isa reebanii, inni garuu dhiisii fedhe. Reebamaa dhiisii fedhee kadhate Yesuus. Har'a maal dhiisuu dadhabde reeta obboleessa keeti? Miidhamaa dhiisii fedhee kadhate Yesuus. Abbaan garaatti jabeeffate Yesuusii waa'ee cubbuu keenyaaf. Anaan fayyisuun siif fayyisuudhaaf. Waaqayyo abbaan kan inni Yesuusitti ilma isaa tokkichatti garaa jabaate maaliif dhabeettu sinii gala? Akka inni nuu dhiisuuf, akka inni nuu duuf. Laa jaratti ana guyyaa tokko nan balleessa. Ilaa bakka kaan irratti garroobsan jenne Yesuus. Waan godhan hin beekan yoo dhiisii fedhe. Waan godhan hin beekan jechuun jaamaadha jechuudha. Waan godhan hin beekan jechuun gurran qaban hin dhagaan jechuu miti. Waan godhan hin beekan jechuun qalbiin qaban hin hubatanii miti. Waan godhan hin beekan jechuun ija isaanii jaamaadhaan argan jechuu miti. Waan godhan hin beekan jechuun hin hifneef hin hubanne. Waan godhan hin beekan jechuun ani jireenya fideen gara isaanii dhufe. Isaan garuu nan simanne. Dhiisii fedhee kadhate Yesuus Kiristoos abbaa isaati. Har'a maal dhiisuu dadhabde reeti? Yesuusoo cinaachisaa uramaa dhiisii fedhee abbaanuu kadhate. Yesuusoo utuu isa garafanii dhiisii fedhee kadhate. Yesuusoo utuu qoraattii mataa isaarra kaa'anii, utuu isa reebanii, utuu isa ajjeesanii dhiisii fedhee kadhate. Har'a maal dhiisuu dadhabde? Kottaa waliif dhiisnu. Waamicha tokko gochuufan gara keessan dhufen. Waldaa kiristaanaa bakka bu'ee akka nama dubbii Waaqayyo lallabu barsiisu tokko bakka bu'ee waamicha tokko gochuun barbaadaan. Obboleessa nana dhiisi. Obboleessa si yakkee dhiisi. Namarratti kaatee ajjeesuuf namarratti kaasee ajjeesuuf yaaddu sana dhiisi. Namarratti ka'uuf yaadde ollaa keetti qabamteertu sanaa dhiisi. Utuu faarfattuu namatti qabamtee kan jirtu, utuu tajaajiltuu namatti qabamtee kan jirtu, namatti qabamtee iddoo aarsaa kan gadi gadhiiste, namatti qabamtee raabaa sheelaa raadiyaas, namatti qabamtee iddoo kee kan gadi dhiiste. Dhiisi Yesuus iyyuu kan sana caalu sii dhiise. Dhiisi Yesuus iyyuu cubbuu caalu sii dhiise. Dhiisi Yesuus iyyuu isa caalu sii dhiise. Egaa gooftaan keenya ogarraa miidha. Hammina eenyurraa barannere? Cubbuu eenyurraa barannere? Yakka gochuu eenyurraa barannere? Walirratti ka'uu eenyurraa barannere? Anoo garraa midhaan irraa baraa jedhee. Akkuma isiniif godhe immoo warra kaanii godhaa jedhee. Yaada garaa isa Kiristoos qaba ture sana qabaadhaa jedha Filiippisiiyuus 2:5 irratti. Maarree maaf dhiisuu dadhabde? Tu faarfattuu maaf dhiisuu dadhabde? Tu lallabduu maaf dhiisuu dadhabde? Garaan kee maaf dhiisuu dadhabde? Mee amma amantiidhaan harka kee ol kaasii naa wajjin kadhadhu. Ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus sin kadhadhaa. Atoo garraa miidhaa atoo qabeessadhaa. Atootu cinaacha kee uranii, atootu si madeessanii, atootu gonfoo qoraattii sirra kaa'anii dhiisiif ettee abbaa kadhatte. Nu har'a walii dhiisuu dadhabne walirratti kaa'arra. Walii dhiisuu dadhabuudhaan har'a nama baay'eetu wal ajjeesaa jira, wal miidhaa jira, walirratti kaa'arra. Maaloo garaa dhiifamaa nuu kenneeti. Garaa obboleessa isaatii dhiisu, garaa obboleettii isaatii dhiisu, garaa abbaa isaatii dhiisu, garaa haadha isaatii dhiisu. Garaa ijoolleen isaanii walii dhiisan, garaa maatii walii dhiisu, garaa biyyi walii dhiisu, garaa waldaan kiristaanaa walii dhiisu, garaa dhaloonni walii dhiisu. Ulaabaraa sheenoo raabaas. Maqaa Yesuus Kiristoosiin garaan dhiifamaa nuuf kennamu. Warri garaa dhiifamaa qaban si fakkaatu. Warri garaa dhiifamaa hin qabne garuu ati fuula keetti isaan beekamoo miti. Mootummaa keetti isaan beekamoo miti. Isaan si fakkaatu warri mootummaa kee keessa jiran. Warri maqaan isaanii galmee jireenyaarra jiranoo jireenyi isaanii si fakkaatu. Eessaa finniree hamminaatoo Waaqa jaalalaati. Eessaa finniree jallina. Eessaa finniree walirratti ka'u. Eessaa finniree dhiiga walii dhangalaasu. Ilma Waaqayyoo sin kadhadhaa. Garaa dhiifamaa obboleessa kanaaf kennamu. Nan dhiisa jedhee waan inni dhiisuu dadhabe kan. Nan dhiisa jettee waan isheen dhiisuu dadhabde kan. Laata raabaa sheelaa raabaa dhiyaas. Garaan dhiifamaa kennamuuf najjeesaa waldaa kiristaanaa keessa ka'e inni dhiiga dhangalaasu inni lubbuu balleessu. Maqaa Yesuusiin haa qabamu. Garaan nama akka walitti qabamu, namni akka wal ajjeesu, dhiiga akka dhangalaasu kan godhe, araara waliif akka hin goone kan godhe, namni akka waliif hin dhiifne kan godhe, lapheen nama walitti akka qabamu kan godhe. Humna maqaa Yesuusiin haa dhaamu. Garaa namaarraa dhaamu, laphee namaarraa dhaamu. Maqaa Yesuusiin garaa dhiifama akka namaaf hin kennamne kan godhe
humna maqaa Yesuusiin dhaam. Hafuurri kee, ayyaanni kee, geggeessaan kee isaa wajjin haa ta'u. Ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Dubbii dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Gaamma dhaamsa tokko hin qabaan. Waldaa kiristaanaa bakka bu'e. Kottaa waliif dhiisnu, dhiifama waliif goonu. Yesuus Kiristoos nuu dhiise, Yesuus Kiristoos sii dhiise, atis dhiisuu beeki. Eebbifama.